بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بلينكي أنا جا قبضو جرتو الحمد لله. كن ورا اللي وانا الداك بدي سني دي هادي جرا يرو هدو دبتا واي رفين سارت واي فولا رتي دبتا قو سغرا غرا كان سني قودو رتي غافي هدو تناف دي هاتا كوني وانت كنا كان انا فناتا كوني تا اجراني غافي هدو تناف دي هاتا kanaaf waa'ee kanarratti qosnee qooduu barbaadee waan beekurraa jechuudha. Akka yaada kiyyaatti ooma ta'eyyuu haa ta'u fuula keenya kuninaaf ta'a kuninaaf hin ta'u jennee fuularratti haga cheekiif hin goone duratti fuulli kiyya gogaa akkamiiti yoo dibadhe maaltu sana barbaachisaa isaaf maaltu fayyada jennee beekuutu nu barbaachisa. Akka doktoroonni jedhanitti gogaa fuulaa gosa hedduutu jira. Isaan keessaa gurguddaa bakka afuritti qoodanii ilaalanii ati doktora naan hin jedhina malee ani wama dubbisee deebi'ee anarraa fayyadamee na fayyadirraa isinii qooda waan ta'eef mala amma isiniif himu kanaan yoo fayyadamne osoo doktora bira deemuun iyyuu nu barbaachisne gogaa fuula keenyaa manuma keenya keessa teennee akka beeknu maal akka fuula keenyaaf ta'u baruuf nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni gogaan isaa oil skin ta'e fuula isaa kana qibaatiin qabu sanarraa hir'isuudhaaf akka amma finniis ittiin baane fi fuula isaa xiqqoo goggogsuudhaaf jedhe wanta fuula goggogsu yoo ka dibatu ta'e yoo ka isaaf ta'e namni ammoo fuulli isaa dry skin ta'e ka fuulli gogaadha jechuudha. Yoo fuudhee wanta amma namni oil skin qabu sun dibate nama dry skin saniif ammoo hin ta'u fuula jalaa goggogsaati. Fuulli isaa duraanuu jalqabu gogaa waan ta'eef kakaanillee fuudhee irraa goggogsa. Akkasuma ka dry skin illee fuula laaffisuuf waan tokko dibate ka oil skin kun fayyadamee jira nama saniif bareedaadha jedheen illee yoo fuudhee dibate fuulli isaa sun duraanuu oilii waan ta'eef deebi'ee wanta laaffisee oilii kennuuf waan dibateef ammallee hagaafirrayyuu oilii ta'ee finniisa garagaraatiin saaxilama jechuudha. Kanaaf manuma keenya keessa teennee osoo doktora bira deemuun nu barbaachifne gogaan fuula keenyaa kam akka ta'e maal tokko nu fayyadu manuma keenya keessa teennee akka beekuudhaaf nu gargaaru isinitti hima jechuudha. Gogaan fuula keenyaa kuni bakka gurguddaa afuritti qoodama. Isaan keessaa tokko dry skinidha. Gogaa fuulaa gogaadha jechuudha. Lammaffaan ammoo oil skinidha. Fuula oilii ta'e jechuudha ka zayitii of keessaa qabu. Sadaffaan ammoo normal skinidha. Namni normal skin qabu maashaallah. Afraffaan ammoo combination skin jedhaniini. Inni kun ammoo jidduu dry skin fi oil skin lamaan jidduu jira. Fuula gogaas of keessaa qaba, fuula oilii zayitii qabus of keessaa qaba jechuudha. Bakka afurii kanatti qoodama. Akkamitti beeknaa kanneen keessaa kiyya kam akka ta'e akkamitti beekna yoo jettan ammoo karaa salphaadha. Halkan wayita rafnu saamunaadhaan fuula dhiqanneeti osoo wama takka kireemii looshinii gosa adda addaa wama takka iyyuu fuula keenya hin tuqsiisne akkasumatti fuula keenya eega saamunaadhaan dhiqannee irraa baanee rafna ganama wayita lafaa kaane jechuudha ka beeknu. Ganama wayita lafaa kaane yoo fuulli keenya gogaas hin taane zayitis of keessaa hin qabu bareedaa qulqulluu ta'e fuulli keenya normal skinidha jechuudha. Yoo ammoo fuulli keenya adda kunoo bakka amma boqoo fuulaa kanneenii fi adda kana gubbaa bakka areedaa kanneen yoo goggogaa ta'e waan akka adii wayiifaa wayitee garii yookaan ammoo akka sarara wayiifaa qabu goggogaa isaa ta'e dry skinidha. Fuula dry skin fuula gogaa qabdan jechuudha. Inni kun ammoo combination skinidha. Suni adda kana bakka amma mataa gubbaa hidhii kana jala yoo zayitii qabaatee funnaan kana faa gubbaa yoo zayitii qabaatee boqoo lamaan kana faa ammoo yoo gogaa ta'e suni combination skinidha. Oil skin fi dry skin lamaan jidduu jira jechuudha. Dhiifama afaan tuna baratee dry oil asuma jedha afaan ingiliffaatiin afaan kiyyaanni moo qaba silaa dhiifamaa gadandeessiniif hima. Inni dhumaa ammoo akkasuma wayita ganama lafaa kaanu fuulli keenyaa adda kana gubbaa boqoo lamaan funnaan gubbaa areeda kana faa jala akka waa dibannee moisturize wahii godhannee wahitti yoo fuulli keenya moisturize qabaatee zayitii qabaatee wanta saamunaadhaan dhiqamee goggogeeyyuu hin fakkaatin ta'e jechuudha. Wayita san fuulli keenya oil skin jechuudha. Fuula qibaatii of keessaa qabu jechuudha.
karaa kanaani taayippii fuula keenyaa beeknaa karaa salphaadhaan inshallah. Kana jechuun ammoo gosti gogaa fuula keenyaa akkanuma bakka takka taa'a jechuu osoo hin taane haala jijjiirama qilleensaatiin ta'ee umrii keenya ka achi deemuun ta'ee yookaan immoo haala soorata nu nyaannu irratti ta'ee yeroo irraa gara yerootti jijjiirama. Yeroo yeroodhaan ilaaluudhaan haala gosa gogaa fuula keenyaa beekuu dandeenya jechuudha. Akkasiin fayyada abdii qabaa. Yoo jaallattan obboleewwan keessaniif sheer godhaa. Warri haaraa dhuftan ammoo chaanaal kiyya kana subscribe gochuun maatii kiyyatti ida'amaa isiniin jedha. Yoo rabbi jedhe waan hedduu walirraa barannaa. Warri amma duraanaaf gootanii nafaana turtan ammoo galatoomaa, galanni keessan guddaadha. Yeroo biraa ammoo ka rifeensaa qabadhee isinii dhihaadha inshallah. Arraf, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.